Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee viidiyoo haaraa qabaadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon irraa immoo akka itti dhadhaa mana kiyya keessatti bakfadhu sin agarsiisuuf inshaallah. Biyyaan baa kana keessatti akkam godhee dhadhaa nyaataa bareedaa urgaahaa ka haga biyyaa ga'ullee baatu ka biyya jala dhufu qopheeffadha ka jedhu sin agarsiisuufi dheengadda sin agarsiisee jira. Viidiyoo wayitee dhadhaa qimamii adda addaatiin walitti makee jedhu arrammoo bakfachuuf ta'a isa san isin agarsiisuuf inshaallah. Kunoo dhadhaan dheengadda walitti mammakee lafa godhe kana fakkaata. Warri nargiyyoo jiraatan viidiyoof duuba deebi'aadha. Dhadhaa kan akka inni qopheeffadhe dhadhaa rifeensaaf jedhee as dura hojjedhe viidiyoo warri ilaaltayyoo jiraatan dhadhuma san akkasitti raaseetii bakka tokkotti qimamii koosaratii fi koroorimaa wanta adda addaatti godhee torbaan tokkoo fi wayi akkanatti teechise. Dhadhaa sayyoo argachuu hin dandeenye ammoo dhadhaa ansaltidii ka jedhu kama qopheeffamee istoora keessatti gurguramu yoo argattan bitattaniiti qimamii garagaraa urgeessituu itti gootanii akkanatti walitti maktanii torbaan tokkoof lafa teechiftanii dhadhaa bareedaa wal nyaatee seene dhadhaa hoo baksanillee foolii qabu urgaa haasaa ta'ee namaa gadi baha jechuudha. Haala kanaan qopheessee viidiyoo wayita dheengadda qopheessu sin agarsiisee jiraadha baksuu fi kana fakkaata inshaallah. Kunniin illeen qimamii an ittiin bakfachuuf ta'u kunoo kun akkuma sitti argitanii koosaratiidha. Koosaratiin kun afaan Oromootiin naannoo keenyatti sukaayii jedhama. Yeroo hedduu bassoofaan daakkama naannoo keenyatti bassoofaan daakkama sirriitti beekamaadha. Koosaratii afaanuma beeytaniin isinii ani dheengadda maquma isaatu na jalaa badee eegasii komantii jalatti wayita isin barreessan yaadadhe. Kuni ammoo abishii yookaan shiqoodha. Kuni ammoo kororimaadha. Kunillee absuudaa gurraacha. Kuni ammoo qullubbii adiidha. Akkuma argitan kana qimamii hagana qopheeffadhee jira. Kuni ammoo asitti irdii xiqqoo tokko kalariidhaaf itti godha. Qimamii haganuma takkatti godha. Hagana irratti hin baay'isu. Sababni isaas yeroo duraa dhadhaa kana torbaan tokkoof wayi qimamii wajjin walitti makee waan teechiseef qimamii itti baay'isuu hin barbaadu. Amma ammoo dhadhaa distiitti godhee gara distiitti garagalchee ibiddarra godhee walitti deebina inshaallah. Kunoo dhadhaa ibiddarra godhee jira. Ibidda meediyeem irra kaa'ee haganni baqee addaan diigamee addaan bahu ibiddarra godhee cinatti ammoo qimamii reeftanaa san oowwifadha. Guddaallee oowwisuu xiqqishuma takka ammasaa akka inni foolii urgaa hanaaf godhatuufi ibiddumarra oofee xiqqoo tokko oowwisa. Asitti ammoo dhadhaa haganni addaan naa bahu cinumatti waluma biratti hojjedha jechuudha. Akka biyyaallee dhabnuu fakkeessineetuma waanuma hundayyuu dhadhuma waanuma asitti baksan kanayyuu yookaan waan biyyatti ittiin baksan hin argannu ta'a. Amma fakkeenyaaf nu biyya keenyatti urgoo jedhama muka tokko aluma rabbiitti baagaruu achuma xiqqoo danqaraa keessa deemanii muranii fidanii akka malee urgaawaa maqaa isaati yoo urgoodha dhadhaan isaan bakfame nyaatameen quufamu haalan urgaahaa isaan bakfama biyya keenyatti garuu asitti hin argannu urgoon sun hin jiru jennee ammoo dhadhaan san hin maleen ta'u jennee ammoo dhadhaallee bakfatuu hin dhiifnu jechuudha. Waanuma argameen fakkeessineetuma akka biyya keenyaa haga biyya keenyatti gallu fakkeeffanna. Haala kanaan kinoo dhadhaan baqee addaanii bahee jira. Amma ammoo ibiddarraa xiqqeessee jira. Suutuma ibidda jalaa xiqqeesseeti suutana haganni bilchaatee hoomacha gubbaa kanarraa fixatu harka kiyyarraan fageessu amma ammatti deddeebi'eeti akkanatti sosochoosa. Kinoo amma bibilchaataa jira haganni hoomacha gubbaa kana fixatu haaluma kanaanii bilcheessina jechuudha. Suuta amma ammatti deddeebine qimamootaan itti godhe kana malee kabiraallee itti godhachuu dandeettanii hedduu itti godhanii waanuma argameen kama qabaniin godhatan ammoo fakkeenyaaf yoo argame akka firii baarzaaf illee biyyatti itti godhama. Haalan akka malee urgaahaa wanta firii xixiqqoo akka kumbaaloo jirtu san dhadhaa akka malee urgeessiti. Ammas dhadhaa kanayyuu gosa lamaan bakfatuu danda'anii tokko marqaa fi yoo kophaa baksanii qimamii gosa garagaraallee ittiin baay'isanii tokko ammoo kan nyaataaf jedhanii wanta akka qullubbii adii faa wanta garagaraatti baay'isanii haala kanaan bakfatuu danda'anii ani qimamii haguma margaa jirtan kanatti godha ittiin baay'isu sababni isaas jalqaballee hin qaba dhadhaa wayita walitti ukkaamsee jedhu qimamii waliin ukkaamsee jira. Kanaaf haganuma takkatti godhee suuta kuniyyuu irra na jalaa dabra. Haaluma kanaan haga inni bilchaatu sosochoosa jechuudha. Akkuma argitan kana bilchaataa jira.
Inoo kana fakkaata. Nama hundiyyuu akka tokkochan hojjetu beekumsi nama hundaayyuu garaagara. Akkuma manni nama hundaa garaagaraa kana dalagaan nama hundaa akka keessa jiru kanallee garaagara nama hundiyyuu akkuma akka waa hojjeta. Ani haala kanaanii biyya ambaa kana keessatti akkuma argameen haala kanaan fakkeessee hojjedha jechuudha inshaallah. Garuu hedduu tokko urgaahaa dhugaa rabbii hedduu tokko urgaahaa namatti tola. Nama hedduutu waggaa meeqa ka biyya kana na dura as taa'e ka haala dhadhaatti bakfatu dhabee yeroo namni biyyaa dhufu qofa dhadhaa daa'ima waan kana nuu fidaa jedhuun eegaan akkana godhee arge ajaa'ibaniiti isaanillee achi as godhatu jalqaban jaallatanii. Anillee gaafa dura akkasuma eega biyya kana dhufe dhadhaa biyyaa malee jedhee haala kana hin beeku garuu deebi'ee tanillee nama jalaa baradheeti amma kinoo jalqabee wanta dhadhaa biyyaatiif hawwuyyuu hin qabu haga ka biyyaan ga'u garuu akka malee bareedaadha. Kinoo haaluma kanaan bilcheessinee bakka kana geennee jirraa hoomachi isaa gubbaarraa xiqqaataa dhufee amma qaaruun reef tana gubbaa jirurraa dhumatee hoomacha qofatti hafee jira. Irdii xiqqishuu tokkotti godha. Irdii ammoo kalarii qofaaf itti godha malee wanta biraatiif ittiin godhu yoo barbaadan irraa dhiisuu dandeettanii bifa isaa qofa bareechuufi haala kanaan sosochoosee sirriitti ibidda ammoo jalaa xiqqeessee jira. Ibidda akka of jalaatti hin guddifne yoo ka hojjechuu barbaadan ta'e. Haaluma kanaan suuta ammatti deddeebi'aa sochoosaati wayita hoomachi gubbaa jiru kun bilchaatee irraa dhumate amma kun ibiddayyuu jalaa xiqqeessee dhaamsee jennaan dhufumaan irraa gadi deddeebi'a wayitanni qulqullaa'e walitti deebina inshaallah. Kinoo kana fakkaata amma bilchaatee ibiddarraa dhaamsee jira. Hoomachi reef tana gubbarra deemu sun hundi isaatiyyuu bilchaatee irraa dhumatee kana fakkaata qimamiin annagareef itti godhulleen jalatti gadi deebi'ee kunoo dhadhaan qofti gubbarratti ol deebi'ee kana fakkaata. Ammayyuu qulqulluu bareedaa kana namatti tola. Amma gara meeshaa garagalchee deebi'a inshaallah. Kinoo harkaan qabee waraabaa jira waan ta'eef wayitatti garagalchu sin agarsiifne dhiifama. Kana fakkaata asitti garagalfadhee jira maashaallah. Kinoo isaanii namatti garagalchee illee irratti gadi jigee dhadhaan bareedeen namatti tola. Ammayyuu fooliin isaa urgaan mana hunda garagalchee jira. Dhugaa isiniin jedhaan itti fayyadamtanii yoo argitan hin murteessitanii. Kinoo kan raafes kana kadistii keessatti hafee asitti kanallee bakka biraatti gadi dhimbiibee garagalchee kaan firiijii keessa kaa'ee kaan itti fayyadama inshaallah. Kana fakkaata bareedaa kana itti fayyadamtan jedhee yaada. Amma immoo viidiyoo addaan kutee bulcheeti borumtaa waan inni fakkaatu wajjin ilaalla inshaallah. Kinoo kana fakkaata silaa viidiyoodhaaf borumtaalleen hin turu bulee kana fakkaata firiijii keessallee hin goone aluma bulchee akkanatti bareedee ititee jira maashaallah buqqisee sin agarsiisa. Kinoo keessi isaalleen kana fakkaata hedduu tokko namatti tola dhugaa rabbii daa'imti waan nyaatan seetee garaa fi mankaadhaan akkana fuudhuun argiteeti nyaadhaan illee mankaanatti kenneechaa jettee natti iyyiti agaree fi nyaatan fakkaata akkanumattuu hedduu tokko namatti tola. Isinillee itti fayyadamtan jedhee abdii qaba inshaallah. Kana fakkaata bareedaa kana manuma keenna biyyaan baatenne wanta biyya keenyaa fakkeessinee karaa laafaadhaan osoo ofitti jabeesnee waan guddaa hin fakkeessine karuma xiqqaadhaan wanta biyya keenyaa hunda argachuu dandeenya inshaallah. Kana fakkaata akka xiqqollee ta'u isin fayyadu abdii qaba. Yoo jaallattan ammoo like, share, subscribe, comment illee gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessan hundaafiyyuu share godhaadha. Isaanillee har'aa baratanii barumsa beeknu walii qoonne hedduu tokko bareedaadha. Isinillee ammoo ka beektan waan beektan yaada keessan hundayyuu waan isinitti fakkaates jalatti naa barreessaa. Anillee isinirraa baradha. Isinillee ammoo narraa barattanii yaada kenna waliif dabarsinaa waliif qoodaa walirraa barataa deemna inshaallah. Kana fakkaata rabbiin ramadaanas dhufaa jiru kanallee nun haa ga'u hunda ijoollee muslimaa hundayyuu ramadaan mubaarak rabbiin guyyaa xiqqoo lamii hafte tanallee achiin ittiin nu haa ga'u isiniin jecha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yaada keessan karaa komentii jalaatiin naaf deebisaa dubbisee isinii fi deebisa komentii illee yaada yoo qabaattan gaafillee yoo qabaattan viidiyoo haaraa wal agarraa ramadaana keessa yoo rabbi jedhe inshaallah. Arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.